dubartirratti humna mul'ifachuun hedduu namatti dhaga'ama. Iyyuu kabajan beeyni kabajni hin maluu fi kabaja kennuufiin hin malu. In haati sabboontu isinii bilbiltee dhuftanii haadha sabboontutti irraa diina buqiftanii jiru. Hanga isii mana ofii keessa gattaa'uu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Jirra jirtuu kan islaamaa kan kiristaanaa kan waaqeffataa bakkuma jirtanitti hundi keessanuu nageenyi rabbii isin wajji haa jiraatu bakka nagaa taatanii kinoo warrallee dhufnee jechaane maaliin deebitan jechuu keessa hin hafu wanni deebineen gaarrallee dhimma haadha sabboontuutii fi hajjii fi abdii jidduutti deemaa jiru. Dhimma kana gaa amma durallee irrumaa haasaa turre guyyaa lama sadii dura nageenyi bu'ee jedhanii turanii. Amma gosa haaraatti deebitee haati sabboontuu akka hedduu isin marti keessanuu argaa jirtanitti waan garaa nama nyaatu waan hedduu nama aarsu haasaa jirti. Kanarratti gaa nutillee wanni jennu haadha sabboontuutiin jajjabaadhu rabbii si bira haa jiraatu waa takka hin sodaatini rabbii gaditti si wajji jirraa jennaani. Gara kaanin immoo garee maafiyaa garee abdiitii fi garee hajjii kanaanii yoo ka of adabdan taate of adabaa jennaan. Akka waan isin malee namni addunyaa kanarra hin jirretti dubartii sodaachisuu fi dhuftanii halkan hulaa namatti tumuun aarsaa guddaa isin kafalchiisa. Kanarratti immoo tuyyuu booda har'a isinitti fakkaateetiin akka nama jabaatti deemtanii mana namatti tumtanii nama sodaachiftanii. Kanarratti viidiyoo haati sabboontuu kaleessaa tokko keessatti viidiyoon gaa amma kaameraan dachiin guutuun manni arabaa guutuun akka jirutti kaameraa ofirraa qaba. Kaameraa sanillee ilaalchifneetiin kaameraa sanirratti fuulli akka gaariitti addaan nu bahuu didee huccuu funyaanitti hidhatanii deemanii. Asillee dhiyeessinee ilaallee kaameraa irratti akka gaariitti addaan nu bahuu didee garuu mootuyyuu yoo akkanatti ilaallu akkuma hajjiiti. Ispoortiin guutamee qaamni isaa hajjii fakkaataa jette namni biraa namni dhufeetiin hulaa haadha sabboontuu tumee haadha sabboontuu sodaachisee hanga isiin ilmaan ofii wajjin mana ofii keessaa ciisuu dadhabdee bakka biraa deemtu takkatti hangi sodaachisuu geesse. Rakkoon hagana ga'e ka jidduu isaaniitii fi jidduu haadha sabboontutti deemtu ka dhufaniitiin hulaa namatti tumanii nama sodaachisuu geesse hedduu namatti ulfaata hedduu nama dhiba. Kana waan ta'eefi garee maafiyaa warra maafiyummaan deemu warra yoo asiin dubbiin qabbanoytee asumaan dubbii ho'isu kanaan asumaan dubbii kaasu kanaani warra jireenya namaan dandeenye oduu namni meeqa magaalaa kana keessa jiru fakkaatan isaanii namni sila yoo humnallee mul'isuu barbaadan irratti mul'isuu danda'anii dubartirratti humna mul'ifachuun hedduu namatti dhaga'ama. Haati sabboontuu duraanillee ati gara laafummaa keetiif dhayxee uummata maafiyaa kana uummata maafiyaa malee waan biraan yaadne kana galmee duraan iyiteetiin jette mana murtiitii dhayxee akkasitti waqqaatee fuudhuun keetuu dogongora. Maaliifuu gareen maafiyaa kunii garee ammallee mootuyyuu kabajan beeyni kabajni hin maluu fi kabaja kennuufiin hin malu. Akkanatti amma durallee ijoollee dhalaa fuudhanii hajjii akkuma isin beektanitti taan jaartii godhatee taan immoo tuyyuu itti taphatee taan akkasitti dalasiisaa jira. Isaan san baranii warri ammaan dura waan san hordofeetiin jedhee isaan kana akkanatti qabee maal dalaydanii maalirra ooltanii maal bultanii jedhee gaafatan jiru. Ati haati sabboontuu akkanatti isaan gaafachuun illikii isaanitti naqe. Dhukkuba mataa isaaniitti ta'ee wanni isaan dhufanii si doorsisanii halkan ulaa sitti tumaniif illee kana inumaa yeroo tokko tokko maal jedha abdiin fira fakkaatee viidiyoo inni dhiyoota na waraabe keessatti yoo agartanii wallaahi haadha sabboontuu ani waan akkasii sirratti hiyaanne ani dhufee ulaa sirratti hin tumne wallaahi nuti si maddii dhaabbachuu barbaannaa jedhee afaan tolfatee gabbayee haasaa warra afaan daa'imaa garee maafiyaa. Kana akkasitti yoo barbaachisaa ta'ee ammaan booda deebi'anii hulaa akkasitti tuman taate haadha sabboontuu nutti bilbilii motoraan dhufnaa maal eegaa gareen maafiyaa beektanii wanni inni beeku siyaasaa afaan magaalaa tanaa akkaataa hedduutti shira xaxuu kana tokko dhayanii amma yoo san dhuftanii hulaa haadha sabboontuu dura dhaabbattanii hulaa tumtanii halkaniin nama sodaachiftanii silaa dhiirri bira jiru jettanii yoo isinitti bilbilatu taate gaa isin duraanuu dhuftanii jaa'iza taatanii yoo isin milkaa'e hulaa namatti tumtanii nama sodaachiftanii nama bansiiftanii waan lubbuun teessan barbaade dalagu.
wanni isin dalaydan tabiraa hin jirtu yoo muyyatti matana fuutanii ammallee sabboontuma kararraa maysuu barbaadan malee wanni biraa ka isin dalaydan hin jirtu. Yoommoo akka carraa tahee isin waan isin haasoytan maafiyummaa keessan kan isin irratti beekuu baattee isinitti ka bilbiltu taate duraanuu dhuftanii achi jirtanii nuti motoraan dhufne kinoo nuti nama akkanas si dhaqqabu jettanii dhuftanii hulaa dura dhaabattanii kinoo si dhufne si birmachuu dhufne jettanii kijibaa fakkeessuudha malee maafiyummaa keessan oofuudha malee wanni isin haati sabboontu isinii bilbiltee dhuftanii haadha sabboontutti irraa diina buqiftanii jirtu. Haati sabboontu magaalaa kana keessa akka jiraachuu eegaltee waggaa lama waggaa sadii miti waggaa dheeraadha jechuun nama magaalaa kanaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Isin haati sabboontu akka chaanaala kana banatte akkuma isin kalee asottetti waggaa tokko biran tarre yoo isin dalagachuun isin aarse malee maaf dalagatti waan nu dalaynu kana maaf dalaydii yoo isin aarse malee wanni biraa wanni haati sabboontu akka Oromoo magaalaa sanaa keessa jirtuutti isin goote tokko hin jiru jechuudha. Kanaafuu yoo ka jiraatullee taate isin garee maafiyaa kun dubartiirratti akkanatti shira akkanaa dalaydanii hanka isin mana keessa gadi hin ciifne sodaachiftanii yoo haati sabboontuu kaleessa waggaa haasoftu hedduu garaa nama nyaataa jechuudha. Inumaa hanga sodaattee mana keessa taa'uu hin dandeenye mana keessaa baatee dheessitee bakka biraa deemtee nama bira bultu takka geessee jechuudha. Maaltu sadarkaa kana geessise maali diinummaan akkanaa maaltu kana mara fidee jechuudha. Yoo ka isinitti danda'amu taate yoo dhaamsi kun ka isin bira ga'u taate isin guutuun keessanuu hajjii fi abdilleen gocha akkanaa kanarraa qusadha. Gochi akkanaa kun yoomillee taanan bakkaan isin hin ga'u. Akkuma dura isinii himne ammallee deebinee isinii himna. Nuti haadha sabboontuu wardiyaa taanee hulaa isii dura teennee isii haara galfachiisuudhaaf nuti ammallee taanaan qophiidha. Yoo isin waan kanarraa dhaabachuu diddan. Karaa kaaniin mucattii fuutanii awwaaltanii irratti xirriftanii irratti duutanii hayyee uguruun geessanii miyyootan hin ajjeesaniiti ammallee mootuyyuu wanni ani jaakiyyaan arge hin jiru jechaa fi waan san dhiisee an ammallee ilmaan guddifadhaa nama ilmaan guddifatu takka ijoollee tiyya mana barnootaa geeffadhaa ammallee takka dhaqeetiin ijoollee tiyya mana barnoota sirraa fudhadhaa. Deebi'ee mootuyyuu harka tokkoon ijoollee tana dalagee ijoollee tana jiraachifadhaa nama dubbii tana jala deemuu danda'u miti. Gaafuma rabbiin ol baase dhugaa miyyootun ol baatee nama miyyoon sun biratti argamte mootuyyuu dhiisuuf hin taa'uu jettee haasofte jechuudha haati sabboontu. Tole isin dhiiftee isin immoo dhiisuu maaf isinitti ulfaatee jala deemtanii hanga isii mana ofii keessa gattaa'uu dadhabdee mana namaatirra olii gad deemtee halkan maatii guurattee mana namaa bultu takkatti maaltu kana isin geessisiise. Isin malee namni magaalaa sana keessa jiru isinii fakkaate. Dubbii ajaa'ibaati bar. Moo isin malee hin jiru namni kofoo uffatee magaalaa kana keessa deemu. Namni jabaan hin jira namni hedduu jira namni beekan wal kabaja. Yoo wal jala deemnee dubbii oo'ifne dubbiin hin taatu. Gara biraatti jijjiiramti jechaaf callisee namni dhaabbatee isin laala malee hanga isin dubartii roorristanii mana keessa buluu dadhabdee ilmoo ofii guurrattee mana namaatirra deemtu namni obsee isinii callisu takka hin jiru jechuudha ammaan booda. Yoo isinitti tole yoo isinii danda'ame namuma biraa nama akka keessanii ka humna qabu dhiira wajjin haasaa. Koottaa gabbaan waliin haasaa isin waliin haasoyna. Hanga dubartii mana keessa buluu dhoogitanii guyyarraa dhuftanii hulaa itti tumtan. Ija hidhattanii yaatan ammallee mootiyyoo akka dhiiratti hin deemtan. Mee isin inumaa jabaadha. Silaa jabummaa keessan isin laalla. Ija hidhachuu dhiisaati gabbahaati koottaa hulaa tumaati achi booda isin laalla. Akkan isin dhiifnu fi akka namni isin dhiisu. Garuu akka akkanan jedhamne kaameraan kan mul'ise qaamatu isin fakkaata jedhan malee fuulli keessan achi bahee ebaluuf ebaluu jedhamee murteeffachuu hin dandeenye jechuudha. Silaa kaameraan achi baasee ija keessan nu agarsiise suuraa keessan nu agarsiise nutillee hanga isin nama hirriba dhoogitan takka hirriba isin dhooguu dandeenya jechuudha. Maaliifuu biyya jirru wal qixaa jechuudha biyya baqaa jirraa jechuudha. Namni wal sodaatu jiru namni walirra jiru jiru jechuudha. Seerri kama isiniif jirutu nuufillee jira jechuudha. Humna yoo taatellee humna isin qabdan nutis dhima qaba. Humna ka qabu immoo jabaan rabbii jechuudha. Kana waan ta'eefi gochi isin dalagaa jirtan gocha fokkataadha. Rabbii fi nama biratti illee hin bareedu. Tamaam irraa qusadhaa. Akka namaatitti of duuba deebi'aa yaadaa maafiyummaa keessan kana dhiisaa garee maafiyaa kun. Maafiyummaan kun guruluu isin hin ga'uu jechuudha. Kana waan taateef namni isin sodaatee isin jalaa galee
isin haadha sabboontuu cinqitanii nu malee namni hin jiru magaalaa tana keessa si agarsiifnaa akka ati wirii deebitee waan feene yoo nuti dalayne nurratti hin dubbanne si goona jettanii sodaachisuu yaaluun keessan kun huma takka haadha sabboontuu si sodaachisu nutillee warra isii wajji dhaabachuuf qophiirra jiru wanni takka nu sodaachisu jechuudha. Kana waan ta'eef gattaa isinii himneetiin jira karaa nagaatu irra filatamaadha. Isinitti gayyaana yoo barbaachisaa ta'e Oromoo magaalaa tana keessa jirtu isinitti gadi yaafnee shira keessan kana wajjin akka salphattan isin goona. Isinitti himne ammallee taanaan isillee ka isiniin jette haati sabboontuu kaleessaa viidiyoo kalee waraabde keessatti jechuudha. Silaa gabbahee miidiyaa irratti isinin himu isintuu gabbahee miidiyaa irratti haasa'utti jira. Kanaaf yoo nama taatanii yoo nama jabaa taatan koottati gattaa'an waliin haasaa isinin jette. Hayyee koottaa gattaa'aa waan barbaadan san waliin haasaa guyyaa akka bineensaa halkan hin deeminaati. Akka bineensaa halkan deemtanii jireenya namaa dhoggitanii ijoolleen isii akka mana keessa hin sodaannaa mana keessa gachiifnee silaa mana keessa illee gachiifnee waan dhufullee fudhachuuf qophiidha. Ijoolleen na jalaa baaraga ijoollee tiyyatu akka na jalaan baarenne jecha mana gadhiisee deemee mana namaa bulaa itti haati sammuutu. Wallaahi hedduu gara nama nyaata waan hedduu gara nama nyaatu jechuudha. Si isin namarraan dhalanne hin beeytanii namaaf hin yaaddanii gara jabummaan keessan ka akkanaa kun maa inni isin. Mee maal inni waan isin barbaadan haadha sabboontuu irraa mee waan akkanaa barbaanna jedhaa gabbaa dubbadhaaga. Waan dandeenyu taatu isinii goona. Akka isin jireenya ofii idileetti deebitee mana ofii qabbanaa keessa ijoollee ofii wajjin gachiiftu. Hin goona nuti waan nurraa barbaachisu godhuuf qophiidha. Gattaa'ati numa barbaadan san dubbadhaa haasaa. Yoommoo wanni barbaadnu takka hin jiru akkuma ofii barbaadnetti godhannetti wanni akka isin barbaadanitti gootan takka hin jirtu jechuudha. Ammaan booda isinitti himne of qusadhaa nagaatu barbaachisaa ilma namaatiif nagaa kenna. Amaana kennaa fi haadha sabboontuu irraa gabbu'a. Dhaamsi kun isin gaa jedheetiin abdaddaa yoo dhaamsi kun isin ga'e gabba haati akka ilmoo namaatitti haasaya. Gaafa durii haati sabboontuu ragaa dhiyeeffachuuf deemte ragaa bilbiltanii asii nama sodaachisuu fi akka hin taane haasoftanii sanguutuu isaa quba qabnaa miidiyaa irra jiraa jechuudha. Kana waan ta'eef amma mootuyyuu isii waan sadhiiftee jennaan isii sodaachifna amma boodallee maafiyummaa keenya nuti hin dhaabnu itti fufnaa akka isiin gabbaatee wulii waan keenya hin dubbanne sodaachifnee haadha sabboontuu jiilchine manatti ol galchine yoo kayyatan taate namni isin jiilchitanii manatti ol galchitan jiru ofii keessanii manatti ol galtan malee isinitti majala muree dhibbaan dhibbatti. Kana waan ta'eef of qusadhaatii bakka jirtanitti dhaamsi keenya akka isin ga'u abdii qabnaa yoo isin of hin qusanne taate akka isin of qusattan isin taasifnaa jechuudha. Akka isin of qusattan isin goona miti isin goona. Humnaanillee taanan isin goona seeranillee taanan isin adachiifnaa jechuudha. Seerri nama kamiifuu walqixa. Dubartii dararuun akka isin mana keessan bulle gochuun guyyurraa dhufanii hulaa isii dura dhaabatanii hulaa tumuun mee dhiirummaadha kun ilma dhiirati irraa ni eegama. Nama obboleettii qaburraa nama dubartiirraa dhalate haati isaa dubartiidha. Jireenya biyya namaa jireenya inumaa ofiitiifuu jireenya hammaataa kana. Akka manallee barbaanne akkuma haati sabboontuu kaleessa itti manallee barbaannee mana bakka biraatti jijjiirre biyyaawwan kana keessatti qaaleenni mana akka isin quba qabdan sanii jechuudha. Ilmaan Oromoo. Kana waan ta'eef haadha sabboontuu sirraa gabbu'aa dhaamsi kiyya kun akka isin ga'u abdiin qabaa. Yoo gadi hin bu'u jettan immoo seeranillee taanan heeranillee seeranillee humnaanillee taanan haadha sabboontuu irraa isin dhooguudhaaf nuti qophiidha isiniin jedha. Yoo kaammuutiyyuu isin ka dhaabbachuu biddan taate akka itti si dhaabdan isinitti himna. Haati sabboontuullee waa takka abdiin kutatanii si booda jirra si waliin jirra si bira dhaabbannaa barbaachisaa taanaan wardiyaa taanee ulaa kee dura dhaabannee haga jira maafiyaa kana adabnee waan tokko goonee cabsinee akka isaan sirraa gabbu'an goonu isaan cabsuu yaali malee haadha sabboontuu si cabsanii sodaachisanii akka manatti isin galchinee dhaamsa kenna si waliin jirra. Ammaan booda barbaachisaa taanaan mana keetii gadi hin baatu ulaa kee dura teennee wardiyummaa si eeynee hirriba qabbanaa si raffisu mana kee keessatti akka feetetti akka tiratu godhu qophiidha nutillee akkasiiti waa takka sodaatinii si wajjin jirra jabaadhuu rabbi si wajjin haa jiraatu siin jenna. Bye bye.